Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Maark Kaarnii fi Muhammad bin Salmaan marii taasisan. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Maark Kaarnii gara Saudi Arabiyaatti imala seena qabeessa taasisaniin magaalaa Jiddaa keessatti abbaa taayitaa fi muummicha ministeeraa Saudi Muhammad bin Salmaan waliin marii idilee gaggeessan. Mariin kun hariiroo biyyoota lameenii caalatti cimsuu fi tumsa isaanii babal'isuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, hooggantoonni dameewwan dinagdee, ittisa biyyaa, nageenya naannoo fi tasgabbii addunyaa irratti yaada wal jijjiiran. Dhumarrattis viidiyoo kana sheer kooppi liink gochuun yaada keessan kutaa komentii irratti barreessuun bira haa dabarfannu. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Maark Kaarnii fi Muhammad bin Salmaan marii taasisan. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Maark Kaarnii gara Saudi Arabiyaatti imala seena qabeessa taasisaniin magaalaa Jiddaa keessatti abbaa taayitaa fi muummicha ministeeraa Saudi Muhammad bin Salmaan waliin marii idilee gaggeessan. Mariin kun hariiroo biyyoota lameenii caalatti cimsuu fi tumsa isaanii babal'isuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, hooggantoonni dameewwan dinagdee, ittisa biyyaa, nageenya naannoo fi tasgabbii addunyaa irratti yaada wal jijjiiran. Dhumarrattis viidiyoo kana sheer kooppi liink gochuun yaada keessan kutaa komentii irratti barreessuun bira haa dabarfannu.